du'aahii godhee yaa rabbi kiyya yoo hojiin taate taati mana kana faana kiyya na fuusise yaa rabbi kiyya na deebisi yoo hojii ta'u taate yaa rabbi na milkeesse du'aahii salaatee du'aahii kadhadhee asrii booda shaanxaatii fudhadhee bahe. Kazdaan yoo onni kana keessa osoo gadi hin bahin yoo namichaan daakil mahduutiin hidhe jedhu na deebisi miidhaguma san mana deebi osoo garuu du'aayii kadhachuu baadhee namichuma santu dhufee namicha irratti hin bilbille silaa jechuudha hin bilbilu ture garuu namichaan dhufee badheedha namicha direevarii naan deemaa jiru sanii bilbilu sun wakiila naa ta'e du'aahiin balaa guddaa si dhufaa jiru sirraa deebisti silaa isaan kana fidaa jiru daakil mahduutii san jechuu yookaan warrumaan biraa barisan faa ta'uu danda'an isinii galee na soqaa jira waan ta'e yeroo san akka badaa na waan akka saniiti du'aahii waan hundumaa caalaa du'aahiin wallaahi manzaara mu'minaatillee mu'mina qofaaf manzaara miskiina hundaati du'aahii manzaaraa yookaan ila miskiin ittiin qolatu rakkoo kamuyyuu jechuu du'aahiin na du'aahii irraa hin dagamina du'aahii godhadhaa hojii kamuu yoo deemtan du'aahii godhadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii ummaa jab baazee balbala tana bira yeroo taa'u tiisisni asin nanqatu buu jettee gabbaat balbala irra taa'ee maal isin jechuu barbaade viidiyoolee lamaan guyyaa lama keessa isin hojjedhisan waan kan akka dubbadhu kana godhe sababa hiriyyaa tiyyaa fi obboleettii tiyyaa wanni kun gaheef malee san dura waan baay'ee ma'aatii dhagahee jiraan jettee namaatiin dhufee dubbadhu jedhe garuu kan jarri argan sun ka ofii arge natti waan fakkaateef dhufee dubbadhe namoonni gara koomentiitiin nu shibbireessini jireenya jirutti hin godhini waan ofii hin argin hin dubbatin naan jettan san isiniif deebii kenna jechuudha. Ani waan ofii arge achii taarrafee argee waan san argee taarrafee dhufee isni himuu miti lubbuun hin nafoon yoo narra gahees du'ee jira du'ee ka'ee waan san si himuu hin danda'u. Yoo namarra gahee nama qalamillee argees nama taarrafu natti fakkaatan ala xuulii waan irraa hir'atan na fakkaata akkuma namni namoonni hedduun maraatan waan maraatu fakkaata hirrifadha waan ta'eef akka badaan sodaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nama gariitu jira namni jajjabni amma ijoollee hedduun waan kan arganii kan maraatan hedduu argan tokkoffaa mucattii wayii biyya keenya biyya Beeruutii deemtee xalabaa dhayxe osuma hojjettu guyyoota muraasa booda kilaasiin hin banamne hiittaa sabaname qulfiin qabu dhayxee bante yeroo isiin dhayxee bantu yaa jama'atul khair mataan kun likkiin qabu jette baay'inni mataa mana keessa rarraafamee jechuudha sun iddoo hin rarraafamee iyyuu lafattuu hin gatamne iyyuu hin rarraafame natti fakkaata hirrifattee hin kuftee beeka kanama aarawa biyyarraa boo ta'ee san yoo arge amma anam maybe waan jedhu deddeebine biyya ormaa sanatti waan baay'ee dhageenye waan ta'eef gin namni haaree biyyarraa bahee waan akkasii argee jennaan hin taarrafan yoo rifatanii kiyu jedhan ofillee anallee akkasuma godhan jedhee waan yaadanii mucattiin sun yeroo sanirraa maraattee haga biyya galtuttillee fayyuu dadhabde ilaa haga ammaa mata meeqa waggaa 10 irraatti hagarraatti gaafatti qoma hiinaa jala buuti jechuudha. Ilmaan qabdi ilmaan siisan waan baay'ee jira kulee wanti isin galee waan salphaa miti anaaf isin waan nurra gahiniif alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu jisse dandeettii isaatiin waan nurra gahiniif akka feenee haasa'uu dandeenye qissaa namaa malee ofii nurra gahee dubbatuu hin dandeenyu namni irra gahee nama yoo himuu danda'e malee ofii dubbatuu iyyuu hin danda'u. Siistariin gaafa na himte akkasii godhataa na himte ila akkana godhataa fuurri kun jechuudha wallataa boohaa maali a'uuzu bilan girbinyisiitee jechuudha wallaahi wabillahi. Kanaafuu salphaa miti jechuu barbaadeeti. Kanaafuu warri yoo sirra gahee hin dubbatin naan jettani waan narra gahiniif dubbataa jira malee narra gahee nuu danda'een dubbatu takkii du'ee takkii argee jennaan waa ta'aa jiruyyuu nama ta'ee dhufee akkasitti taa'een dubbadhu. Kana waan ta'eefiyyuu obboleettiin teenya takka amma waan naan jettu koomentii jalatti lakkoofsa kan keenyaa akka hin deebisan si dubbisaa si barbaada naan jette hayyee jedhee lakkoofsa kiyya barreessee fi karaa waatsaappaa natti dhufte. Riikardii naa qabde sagalee nuuf ta'i yoo dandeette nama yoo beeyte akka obboleettii tiyya sana soqanii jette obboleettiin isii hin banne ni jirti akkaataatti jira akkaataatti akka naa qarqaaranii jette nama firasiitii xalabaa hojjetti kontiraata akkuma naafsi biyya Liibiyaa irratti hin beeytan Liibiyaa irratti ijoollee keenya hedduu karaa Libnaan yookaan immoo tuyyuu Joordaan isin geessina jedhanii qaxxaamura karaa Liibiyaa fudhatanii isni galee amma namcatti takka hiriyaa takka hin qabamu Liibiyaa irraa akkasii jechuudha haala sanii dhayite nama 20 nu fidan jette garuu tikkeettiin kenna wanti foormii fi wanti nuti dallaala biratti jennee fi bakki nu fidan wal adda jenna nuti kama Liibiyaan nu buusan argine malee hin beeynu jette bakka nuti Joordaan deemaaronni Libnaan deemaa jira jenne biyyaa yaane jette innaa kanaafuu qaxxaamuraan sobanii kara Liibiyaatti ka fidan hedduu jira waan ta'eef amma achi keessaa obboleettiin teenya takka waggaa 5 hojjette kontiraata mana uummata Liibiyaa kana
كوجدت بري سي وكا جي أنا ما كنا نيف جنا ما شاء الله عليهم جي أم بري كانوا نما كنا نيف بري وكا شنيف نباجتي يوكي يانا إرجع يوزين جتو هن إرجع نيف نفكات أكاسي برين برباجتي سنيالي كذا برين كم برباجتي نانجا فكاني برين كلي نباجتي أنا صدق دكانو بربادا وجر كم بري كنا بجراني وأنا أقول أني وين الرافد أتاني جتة يادة كانو برباد الله يدل كانو برباد بعض $100 دبابي ديدا دباب شنطة بتشاك فلاني فرن ليبيا وجوتا مجريات يسوي دباب شنطة منا كفلان جتة وقاشة وجتة تقولي وقاش جهاب ديمتي جتة كذا تأسيل لي راسني واهي ما جتة أما ترى دروس نتما كذا أنا ما برينا كان أنا ما وقاشة في الجنان هنجلا جتني ورا كانت تيمتي ورا بروجت تيمنا تكاتا إجراني ملاكس سنجرامي تيري بقى وانقلوا الدوفيلة ورك اللي أكبر بعد تيمتي كذا ورقي برمكان نسيبنا أتمو أهودي ستيفا يان قبل زي والله هنا مركتي بر guys إيه باتلت إننا ورق اللي بريكان نسيبنا بريكان كأتيك هاياتو أتبريكان كهاياتو نانجدني ورقي بري ساينتين نابتاني جتة ورقي كنا سوورته التركته qorqorroo guddaa shi'anii kan akkana gadirarra kana bitanii itti fidan mucattiin amma natti riikardii gootutun warqii miti aarteedha aartee shi'anii irraa bitanii itti fidanii naan jetti kazaan amma tun hin dubbanne ta warqiidhanii aarteetti bitan tun hin dubbanne numa cal'iste kazaan hin galaa tikkeetti naamuraa jennaan sarraatanii fidannaa jedhaniin waan ati galtuu sarraatanii fidannaa jedhaniin ugaandaa wahii deemanii fidan sarraatanii Ugandan turduftee jennaan osoo hojjetanuu birrii kan itti agarsiisti birrii sii kana jechuun bileettiin teelletun birrii itti agarsiistee namni cattiin Ugandaa tun nama baratee miiree jarri warra barnoota qabu warri amma gurraachi Afrikaa kunniin warra akka Itoophiyaa kanaa miti beekaa warra Ingiliffallee sirri barate kazaan Ugandattiin tun birrii kan kee forjii didhaadha jetteen jedhan Ugandattiin birrii kee forjii dinaan jettee himti amma jettiin tun jechuudha kazaan jara araballee amanuu hin dandeettu forjii dinaa kennan jettee shakkullee dandeettu hin shakkiti malee jechuudha Ugaandattillee amantee jara shakkuu hin dandeettu jiddumatti calliste maal gootre amma tikkeetti muraniif eega tikkeetti muranii fi kaatee kara bararaadhaaf qajeelte birriisillee qabattee meeshaa sii gurratte yeroo maxaa rageettu tikkeettiin isii yeroo irraa taree jedhaniini tikkeettiin isii akka tikkeetti hin dalayne biyya galuu akka hin dandeenye himaniif deebite warruma kanatti deebite yeroo warra kanatti deebitu Ugandatti wajji wajjatu sana qalani gorra'an a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun isna jaabsiisu nama guyyuma doolara meeqas bitan jennaan amma shinnaa bitanii jechuudha isaan beekan akkas godhan malee akkasiin qaxxitaa biyya galtiyyuu hin barbaadan micayyoon kaatee yoo manatti deebitu kilaasii keessatti micayyoo duraanii addisii isaan fidatan akka godhaniiti ajjeesaniiti kibili tokko keessatti galchanii gaafa dhattee micayyoon dinjettee zoor yoo jettu argitee of wallaaltee dubbachuun bakka waan hunduma bakka maanifuun haasoftu bilbiltee itti himtee bakka ati hin dubbatini amma kan hunda afaan kee akka bu'uun barbaadu jedhaniini guyyaa san afaan kee hin dubbatin jedhaniini zim jettee guyyaa lammaffaa deebitee ilaaltu hin jirtu micayyoo garuu ijaan argitee wajjin jiraattee ni beekti jechuudha ji'a lama sadis ta'u. Attiin tun iccitii birrii kana baaste jedhanii ajjeesuun oolan hin shakka Allahu a'lam. Inna micattiin maal jetti tokkoffaa birrii irratti illee shakkii qabdi lammaffaa warqii birrii kiyyaan naabitannaan birrii ufiitiin naabitan sobanii aartee nabbitanii jette kanallee shakkii qabdi odoo birriin isiisuun orjinaala taate arabni birrii ufiitii warqii namaan bittu birrii misiisan irraa fuudhanii bitaniif hin sobannatti fakkaate namni nama akkamisi kazaan amma micattii waliigalatti galuu barbaaddi tikkeettillee tikkeettii soba muraniif Allahu a'lam hangaruu akka yaadatti tikkeettii isaan muraniif kun isaanirraa kan naqaalaa ta'u jechuudha isiin qalaba isaan bira hin jirre geeggeessine akka jedhu tikkeetti nuti ofirraa geeggeessine jedhu wahii muranii garuu immoo boolee keessatti kabiyyesii geessuu hin dandeenye warri boolee san akkas deebisan akka tikkeetti feekii wayii muruuf hin oolan baasawee jechuudha Allahu a'lam na biyyallee galuu hin dandeettu yoo warra kana deebitee hojjettellee warri kun isiidhaan itti gaafatamummaa fudhatanii jechuudha galcheen ofirraa tikkeetti murreefi jedhan waan ta'eef akkas natti fakkaata Allahu a'lam wanni jarri kun shaaxirin jarri kun hojjetan baasawee takkaa lamaa miti amma
kazaan akkasnaan jettee obboleettiin tiyyaa yoo nama beeyte Liibiyaa keessaa namni nu qarqaruu jiraate obboleettiin amma sanuu guyyaa 2-3 kan online irraa baddee jirti warri biyyaa cinqachuu jira isillee sodaattee jirti hundi keenya sodaannee jirra maaloo nama yoo beeyte namnummaan birrii siisan jeeku godhee fi isiidha tikkeetti muree fi akka warri sun geessu taasisu yoo jiraate namni si qarqaruu jiraate naan ani nama beeku rakkataa malee nama beeku garuu viidiyoo si hojjedha jedheeniitumaan itti dhiisee jechuu amma yoo si waa'ee mcatii tanaan dubbattu hiriyaa tiyya takka taguyyoo waggaa kana waggaaf deemna na dubbiste takka jira namatu lakkoofsa keenyaa kenna jettee dhuftee na boottee annaman beeku si argachuutti hedduu takka gammadee jettee jimmaadhaa natti bootte oromoo jimmaati achumaan mcatii isa wajjin wal barannee jajjabeessanii birrii waggaa 4-3 wayi amma waggaa 4 seenti baqa irraa hin fudhanne jara kanarraa ofii ka hojjette waggaa 5 ka waggaa tokko bichaa warraa ergiteef amma mcatii birrii kana naa kennaa hin jiranii hin gala jedhaan nagalchaan jiranii ima hojjedha birrii kiyyaa waa hin bitadhu namaa hin erguu hin natti kennanii ofirratti hin qabadhee ilaaluu hojjechuu bichaadha carraan kiyya akkam ta'anaan jechaa turtu mcatii sun hin gala jedhiini akka badii birrii isaa harkaa fudhadhu amantee jararratti hin dhiisne na sii qabna naan jedheen akka dudidan birrii jetti kanaan dura jechuu kazaan arramootu amma kaleessa mootu an odeeffannoo tan dhageenye ta Liibiyaa akkas godhan sana warqii sobaa bitaniif san barii arrawaan si yaadadhee beeytaa akkanatti mcatti wa'ii Liibiyaa irratti warqii sobaa forjiitii bitanii fi akkasumallee mootu birrillee forjiitii jedhanii nisillee akka akkas hin goone ati waa'ee galakeetii akkam goote birrii kee hoo sii kennanii jedhee mcattii tana gaafadhe jechuu yeroo gaafadhu eebe lubbuutii baguma himtayyuu naan jette rabbumaa homaa siinatti fidee naan jette sana yaadatte naan jette maalii jennaan bar madaamin kiyya dhuftee natti mari'attee anin galaa tikkeetti naamuraan jedheeni jennaan itti yaadii waggaa takka nu bira hojjedhu biyyi keessan nyaatan qabu biyyi keessan uffatan qabu biyyi keessan rakkataadha waan takka hin qabanii maalitti galtaa kanaafuu waggaa takka nu bira taa'ii birrii kan kee nu bira jiru immoo dinaara fi riyaala doolaaran kafalaniifsa garuu isiidhaan ka jettuun dinaara 8,000 birriin kan kennu bira ka jiru dinaara 8,000 kana warqiin sii binneet ol siif kenna gaafa galtu warqii kan keessan qabattee galtee biyya gurgurataa haala kanaan birrii kan keessii kenna hin sodaatiniitini waggaa takkitti nu bira taa'ii nama kan keetiin argannu naan jedhanii achumaan itti yaada jedhee macallise jette haasoftee na gorsitee boru deebii sirraa eegaa sarratanyaan biyya kana keessa jirtu Ugaandaadha. Ugandaan akka feete nama haasoyti akka feete hojjetti nama akkasii kanatti hin argannu waan taaneef waggama takka nuuf dalagii atillee asumaan hiyyummaa kee keessaa baataa isin biyyi keessan hiyyeessaa miti hin beeytaa maalitti galuuf deemtaa jettee akkasiin abaabbaltee jette ima callisee jette kunoo nyaattaa hin uffattaa akka gaarii nyaataa hartaa akka gaarii uffataa hartaa wammuu sitti hin banne waa hundaanuu sii godhaa jirra kanaaf birrii keellee dhiisi warqii sii binne sii kenna innaa waggaa takkalee dabalii nu bira taa'e naan jette biraa deeme jette amma biraa deemee mala maladhee taa'u jiru jette amma boroo isiin deebii na gaafatte mari'attee ufitti mari'attee isiin naan jette na gaafatte eeyyanii buukii abbaa kiyyaati rabbirii na ergaa jechuun eedaa naan jette innaa maaliif siniin jedhee feekii as biratti wannan irra hubadhe warqii sii binnaa kana taan illee warqii sii binna jedhe forjiitiitti bitan jarri tunillee wayi warqii forjiitiitti bituu heddii warqii jedhanii sobanii forjiiti wayii harka kaahanii tikkeetti moranii wayi ofirraa gadi buusanii birrii warqii kana galii gurguradhu jedhanii faatuuraa sobaa barreessanii hin danda'anii bar ani hin shakke arabni jarri arabuma baazee warri Liibiyaa kun birrii waggaa 4 doolaara isaaba doolaara 150 waggaa 4 herreegaa ka doolaara 150 mindaankii amma dinaara 8,000 naan jedhan jette birriin kankee akkamitti akka dinaara deebisan hin beekan doolaara irraa naan jette silleen jechuu kanaafuu wallaahi rakkoodha garaana nyaatti bicatiin fayyaaletti dumbushee takka bakka anjiraa miti namta akkan beeku jette bakka namta akkan beektu faamilii isillee baay'ee quba waliin qabdu na amma xiqqooraa wal dubbisuun ooltu natti fakkaate akka akkaawunti abbaa kiyyaan qaba jettutti baxaan baadiyyaadha jimmaa taate kara baadiyyaa bakka wayina himtan warra miidiyaa kana warra maqaa gandaa fi naannootiin maqaa baafatu kanallee biyya siin na himte san yaadadhan addaayi biyyi sun xiqqoosi maqaan baay'een dhagahii wayiiti baadiyyaa keessa innaa homaan beekan ijoollee homaan beekan akkasi biyyarraa yaasanii asiin wanni sinfinna Libnaanin sinfinna jedhanii Beeruutii yookaan Libnaan sinfinna jedhanii biyyarraa yaasan xiyyaarri immoo kijiba tikkeettiin immoo kan isaan harka ga'u tikkeettii Liibiyaa tikkeettii Iraaqii
yoo barbaadan Dubaayitti duuchanii Dubaay irraa Iraaqii akkana ijoollee keenya daldalaa jiran baazawee amma hoo kana keessatti namantanii amma isin kaamcetti Ugaandaa qalaniin eegan jettu tun bara sagalee naa tahaa jechaa jirti anaafis sagalee tahaa bakka nama dhaban Liibiyaadha wanti kun ani garuu beeku namni Liibiyaa keessa nama qarqaaruun jira yaa jamaa Liibiyaa keessa akka beeku warroota miila dhaqee dararamu kana ani dararaa malee Liibiyaa keessarraa haadha gaheen beeku subhaanallaahi innaa Liibiyaa san keessatti namoonni obboleettii tan seeran higgaawii biyya sanii taatanii jiraatan obboleettii tana dhugaa isillee baasuu fi mallaqa isillee laalchistanii fi ammallee tikkeetti murattee akka nagaan mana sanii baatu godhuu dandeetta yoo jiraattan gara koomentii barreessaa micattiin viidiyoo kan dhaggeeffatti waan ta'eef koomentii keessan jalaa lakkoofsa fi isinii barreessuu ni dandeetti jechuudha naa wallahi obboleewwan keenya hedduu rakkachuu jiran bakkoota garagaraatitti takkallee maannaan jette beeytanii subhaanallah daqiiqaan dheerate garuu daqiiqaa dheeressuun barbaadu har'a hordoftuu tiyya jechuu sunillee amaliisa gaafira dubbadhaa dhiisaa tan daqiiqaa sanitti dheeressu waliigalatti rabbi waan akka malee nurraa haa qabu hundi keenya wallaahi rabbuun nuti iseeti ibaadatti jabaatuun tun baay'ee barbaachistuu jedhee yaada du'aahii keessattuu hojii kamuu gaafa deemtan du'aahii godhadhaa biyyallee gaafa baatan du'aahii ma godhadhaa bakka galgalaaf ganamatti illee du'aahii yoo isin hin jedhumoo ebaluukii du'aahii naa godhime ebaluukii tanamaa bicha hawwuu osoo hin taane ani amana kiyyarratti haajan wa'ii dhuftee na cinqite taanan subhaanallah naqanna'eetumaan namumaan du'aahii naa godhaan jedhuun inuma nanqanna wallaahi itti amanee 100% akka rabbi na milkeessutti amanee kophaa kiyya mana dukkaneeffadhe safara shokokiin takkan jirretti jechuun gadi cufadhe waddaadhee afadhee tolfadhee niyyaa tiyya suree silkii tiyya as fudhadhe salaata ergasii salaata kii xumuree jennaan silkii kiyyarra du'aahii qur'aanaan da'allee qara'ee du'aahii witrii kanan da'allee qara'ee xumuree jennaan harka kiyya ol qabadhee rabbii kiyya boo'u eegala kophaa kiyya akka namni hin agarre osoo gizee miiran akkasitti du'aahii kadhusan namni dhufee balbala qo'e addaan kuta malee du'aahii san hin xumuran hin jaaladhu nama bira du'aahii godhachuu abadan yoo akka istighfaaraa fi bakka witrii salaatu waan jiraam takka godhadhe malee nama bira du'aahii godhu dammoo akka namaa kan du'aahii namaa qofan nawwan ufumaa kiyyaayyuu anuyyuu garaa qulqulluun hajaatiyyaaf rabbiin kadhee takka dhabeen beeku yaa jamaa kanaan dura ni yaadadha amma daqiiqaan dheeratti kanaan dura ni yaadadha hojii wayii deemaa jira warri an deemaa jiru kun an hin beeku warra biraa bade sana kontiraata waggaa lama fixee biraa bade tamaam warra biraa bade sana ani mandara warra biraa badee tana bichaa beeka malee biyyattii keessa maqaan beeku riyaadiidha suudii micattiin na bachisiiste dallaaluu amma dalagaan ergite tana anillee manuma si azuubii gala ana bichaa midhacha galu aanaa obboleettii tiyyaa obboleettii jaarsa tiyyaa nama haga afurii fira taanee galla baazee manni kun yani warra guraagoo taati zahmaan qabu mana adabaa'uuti maashaallah amma hojiin ergiti ani du'aahii godhadhe yaa rabbi hojii manuma nagaa nageessi jedhee sodaatee manaa bahe shaanxatii bichaa qabadhe eessa bakki hin jenneen naannoo kam hin jenneen maqaa mandaraa kam hin jenneen kazaan lekki akkana gaddeemne xiqqishoo osoo bakka naannoo kennaa sanii maqaa qabdii miti bakki jireenyaa tunu achi akkana gadi keessaa gadi hin bahin namni silkii bilbilee namicha bakka hojii na fidaa jiru kanarratti kazaan silkii bilbilee namichi kun silkii kaase waalaikum assalaam jedhe guraa gareemoo silxee na fakkaa namichi mullee lennaan የት ነህ ያለው ጀናን የሆነች ልጅ ዳክል ማህዱድ ወስጃት ሊመጣ ነው ጀ ዳክል ማህዱድን በቃ አንበደሰን ያ ጀማ ኪኪው ጀደ መኪናው ከሰት ጀደከነም ከዛን አይን ስልክ ያሳየ ሰገ ናዳ ጀነ ብቻቱም እየጀቹ አቆምልኝ እዚው ጀ መልሰኝ አልፈልግም አልሄድም ምን ነው አንጀ ሂንዴውን በቃ አንበደሰን እርጋ ጅርቲ ደሞ ወር አይራበረሱን ዳምበኞ ተሲቲ isiin akkamiin namichi siste beeytanii anjala hojjedhaa isiin gubbaa ji'aan warri ji'aa hojjetu waan ta'eef gubbaa hojii dhufte achii ganna laalte azaab isaan jalan na azaban yaamichi isaan na yaaman hojii kiyya dadhabbii kiyya ittimte namittiin gubbaa galtu ta ilma jaartii tiyyaati akka isaan na godhan kana namittillee namitti na bachisiiste kanatti kazaan maal goot ana bachisiisuuf jettee torbee lama bichaa hojjettee mana sanii baate lakkoofsa kii fudhattee gaaf tokko bakka astaraahaa haflaatitti
waan isin deette bira dhufte namittiin gubbaa bakka filaa daa'ima daa'im kanaa filaan godhamaa mire maa faamiliin jalallee ka gubballee waliin naqabee astaraahatti achitti laakoskii fudhatte astaraahaa sanii galtee jennaan ulfalleedha sababa na dhukkuba jettee mana sanii baate siin achi mana sanii baatee jennaan ana na dubbisu eegaltee baduu yoo barbaadde asii qarqara rabbii kiyyaaf jedhee naan jette beekte rabbi ani fira hedduu qaba yaa jamaa yeroo san baduu osoo barbaade talaba fira hedduu qaba gin jaarsi kiyya kun na dhorge jaarsi kiyyas na dhorge galuu barbaade see galee yoo galee immoo ምንም mallaqa takka warraaf malee ofii waan dalagadhe hin qabu kazaan maal godhe sin bakka maal godhe rabbi mukiyya kadhe kazaan salaate asii bahuun keeriyoo na qabaadhe akka laaffistee na laaffis yoo asii bahuun akka namni jedhu kana bilginnaa fi shirmuxinnaa fi maalii jedhan kana taate rabbii kiyya nagahan biyya kiyyaa nagahi wama hambisteen qalbii keessaa waa'ee badiiti kana keessaa fuudhi jedhee kazaan kadhadhe rabbii kana gaafa kaan baatee namittiin oluma nagaa jeeljete rabbi jedhee si bachisiisa naan jettee jechuu har'a koo kan keessan argee callisuu hin dandeenye wanni kee garaana nyaata naan jette akkasi badee mana sanii isi manna bachisiise kanaafuu maaliin iree jama'aan kennu sun guutuun namittii tanan beekan dallaala waan taateef jechuudha isaantu an wajii kana hin deemne durallee micattii wahii an wajjin saboon manbari san badde micattillee xalabaa afaariidha micattii kana yaamatan ana dura odoo wajii hin deemin dura micattiin tu wajii isaan bira mandara isaanii kana dhayxe daakil maaduudii kana dhaynaan edaa isaan tooftan na soqaa jira warreen biraa badee kun kazaan micattii tana bilbiltee madaamin tiyya ati eenyu jedhamta maqaan kan kee jettee an maqaan kiyya banuu jedhama mana isin keessa galtan ijaazaa keessa nama meeqa galaa jettee nama hagana nama kudhan gala hiqaamaa kan qabuuf kan qabne hin jiraanna hundi keenna hiqaamaa qabnettee micattee ati hiqaamaan qabda eeyyen hiqaamaan moo xalabaa qabattee badde micattii eeyyen hin qabattee konfidensiidha ofirraa deebii deebistee nama shamarran san keessa namni maqaan isii meerdii jedhamu hin jira jettee ana bar meerdiin tun immoo beeyta akka maqaan kii meerdii ta'e micattiin nama qoratamaa artuun maqaan kee haaraa wallee ol argine ganaa waliin baranne akka hin badeen immoo micattiin na bachisiiste tun ikraamiin naa waaste maqaa namni tokko maqaa kiyya orjinaala kanaan nan beeku hin beeku alaaqum jetteen meebii osoo na beeyte hin beekattillee na saaxiluu dandeetti beeka hin beeku jetteen dhugumatti waan nan beeyneef kazaan gaaf tokko ijaazatti waliin dhufnee gaafa ji'a kazaan honni naan jette እኮ እንደዚህ ለካ አንቺ መርዲ ነሽ ናንጀት እንዴ እንደዚህ ያለችኝ እኮ ደውላ እኮ ማዳምሽ ናት በቃ እንደዛ ያለችኝ ናንጀት ወላሂ ቢላ ያደኒ አማ ጋፍ አማ መኪና ከሰቲ ወኒኒ ነሚች ናንዴ ዳክል ማህዱዲ ነገስ ጋና ዱቢንቱ አቺዱር ቆራናን ጨትረ ጋይኩን አቺዱር አኒለን አማ ዳክል ማህዱዲ ደማ ጅራጀ ጁጂ አንቦዳ ከስ ያለማን ቦዳ ከዛ ነደብስ እነምቻል አከምን እርግዲ ሲን አከሚት ነቀብሲሱ በርባደ وفينا نصاتو برباد اني قبمنا اسلي وادي ساري غمنا كان درسي دفي سي بلغا جدي ابون انيسون مالف ان قبمه سلن ديس باسو سلن ايسن نچالا استفرادا ما يزن بچ سن بيكو سجمر سانو جدني جرال سي واتو دفي من كان اركسي باسي مالي اتنا ودي ودنا جران جچو اني بدي جنان جراتين بلبل فيتني ان ما جيجي برباري وايدو ايت الراخاسه بيكاكا غافو وجي كان ديمو صلاتي du'aahi godhe yaa rabbi kiyya yoo hojiin taate taati mana kana faana kiyya na fuusise yaa rabbi kiyya na deebisi yoo hojii ta'u taate yaa rabbi na milkeesse du'aahi salaatee du'aahi kadhadhe asrii booda shaanxaatii fudhadhee bahe kazaan yoo daakil onni kana keessa osoo gadi hin bahin yoo namichaan daakil mahduutiin hede jedhu na deebisi midhee masan mana deebi osoo garuu du'aahi kadhachuu baadhee namichuma santu dhufee namicha irratti hin bilbille silaa jechuudha hin bilbilu ture garuu namichaan dhufee badheedha namicha direevarii naan deemaa jiru sanii bilbilu sun wakiila naa ta'e du'aahin balaa guddaa si dhufaa jiru sirraa deebisti silaa isaan kana fidaa jiruun daakil mahduutii san jechuu yookaan warrumaan biraa bari sanfaa ta'uu danda'an isinii galee na soqaa jira waan ta'e yeroo san akka badaa na waan akka saniiti du'aahi waan hundumaa caalaa du'aahin wallaahi manzaara mu'minaatillee mu'mina qofaa manzaara miskiina hundaati du'aahi manzaara yookaan ka ila miskiin ittiin qolatu rakkoo kamuyyuu jechuu du'aahin na du'aahi irraa hin dagamina du'aahi godhadhaa hojii kamuu yoo deemtan du'aahi godhadhaa kanuma isiniin jechuu barbaada subscribe like gochuu hin dagatinaa wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh daqiiqaa yoo suu dheeratti si akkamitti haasa'aa namni kun xafshaana ta'e namni viidiyoon dhaggeeffatu animmoo oduun keenya keessaan amma akkam isin godhee isin wajjii walii galaman daqiiqaa kudhan haasa'e maal haasa'e daqiiqaa kudhan haasa'aman jara keenya nama bar isiniif yaadduu jira ani daqiiqaa dhibballee gadi lakkisa sa'a tokkollee naaf jira rakkoo takka qabu ግን isiniif yaadduu jira
daqiiqaa dheeraan jaalattan amma akkamii miira keessa warra dhaqanummaa nama ani immoo akkama akkanaa yoo jetani daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 daqiiqaa 10 san haasa'uu manna afaan kiiziippii godhee cal'isuu naa wayya bakka yookaan haasa'uu kana keessaa dhumu